lachuudhaaf achi mobaayil jedhee atiini kana eessaa haa fuudhu ani mobaayila naa kenni jechuu arabiffaan eessaa fuudha so achi afaan arabii kana yookaan afaan oromoo understanding gootu amaariffa beekuun ooltu jedhee mobaayilsi cinyee jedhee ani sa'aatiitti hojii irra dabarseeti namoota hinaafanii kennuu hin barbaadu namoota gandaan ijaaraman السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشامة هركفو دي جرجرتو داوتو تدارا انترتيمنتي نجيني كيا لجيني وقارن كتابه كليس كيسان انوي بكجرتاني تسن برهاقو هردفتو تدارا انترتيمنتي جرجرتو فيا كيساني نمني باين زاران هجي الراد أبو فرو تكرر فتاتورتني زاران نما هجي الراد أبتو سمتي زاران نما أولو لديناتي في متا قدك أبتو متي زاران نما أفتي أمانتي زراتو زاران نما زار إنيو أكتاتي بيتو دام كاراديمتو إني وچجل هاجالون بياني ستاسل باتو سبب بياني سا كاراديمتو إني وچ نمني إنيو ماو فيهم بيكني وعينا ما هاسوا كافي وري بارتي في جارمي وري غندا في جارمي وافيتا غوچو دنديسو وانفيتا هاسو دنديسو اني بارتي كون ندغرا بارتي اوسو دغرتو بارتي هنتاني اني دغرتو اورومو هنداتي سينيغالي اما سرس بروسي ابيين دينكيا اورومو نيغكيا وري اورومو دغرتن نوجنجراچو دنديسو ورفتا تزارا انترتينمنتي غراسو كيات ديبيا كيسوما تنبرجرا كيسوما مچيو قشتي سبونتو تكا انتلا ابليكيا كانجتو هم بيتن يروباي مچيو بقى انا ما بوهرسيتو انتلا بريدو تكا انتلا ورا ابيو قبينا وجنجرت نرايفتي ماليت كونا فكاتي يوتكو قومتي نترونو تو ميديمي وانتايف سويشت نبرجرا نغاسين غافي غافتمت ديبي سودفتي جرت هاسوا كي هارت وانتن جتشو بربادو نمني باين بلبلا نكون نمو في هدو چاتي نما هدونا هدو ما تجرى نمني چاتي كيساني بلبلا نكون نمو يالي قوتانين أرغتشو دبدني ديفما أمتك يا جالتا مافكا بجمع نتبايتي نمني وانتف أمتو قدها رأيتشون كيا أنا بقمتشو دام وللتوني يودان ديسي وإنكي ونمني وايو فين بيني واينا ما دوبت أنا واينا ما دوم فايروها سون كابو أكسي أسمع سلام سنجافتي جرجا في جافتم تافوفتو لقي فداش جد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هركفوني دعوتو تنهار أزارا انترتمنتي رتي أفرمي أفه غافي إسينا إيسيته وي إسيني دي بسا أكسمس غافي شنو وي نادي إيسيته غافي سني إسينا إيسيته سني دي بسا نفانا ترى لغا غافي نماتي تورو دونا كود بسيسي وان غافي نسينا توليف إرى ديبي سوفيو تقوباي سو نفانا ترى يوتيوب channel لي سبسكرايب لايك شير غودا في تججبسا تيانسو نمو كيالي أشيلاتي وبجراتي غرواني واغدين ديسو سبسكرايب غودا اوكي غافي توقفا yeroo baay'ee viidiyoo yoo hojjettu sirboota nun dhageenye hin beekne sammuu kee keessa sirbita weellistuu turte moo naan jette okay ani yeroo baay'ee sirba aadaadhaan wal qabate naannoo Arsiif Baalee kanatti yeroo hedduu kutaalee akkanaa kanatti sirbi sammuu keessaa bahameen sirbama amma fakkeenyaaf ufumaa itti baaste jechuudha sagalee qofa yeroo argattu waan wayii baqa akkanuma laallee anaaf obboleettiin ana qofa miti garuu yoo ana qofa jedhee booda galteetni nalotti hojii jirti so ana qofa miti anaaf obboleettiin teena sirba aadaarra hundaa'ee sammuu teena keessaa hin baasna jechuudha weellistuu ammoo hin turre weellistuu ta'ullee ganamuu hawwii hin qabu garuu akkana weellisuu hin barbaada yeroo garii yani waan fedhe san ibsachuu natti tola weellisuu sirba caqasuullee weellisuullee natti tola garuu weellistuu hin turre سينجر سيجاري نفكاتا غافي كان غافي توكوفا كان مالي فكر يسفي ان هوردوفا تيك توك يشل غاف جل قباني شير غول مچيو باي كونفيدنس يقبل ترته كمي ترغي
guyyaa dhaloota namaa wayii guyyaa dhaloota namaa wayii maal ta'een beeku keekii fiddee murtee obboleetti isheetii waan jettu natti fakkaate guyyaa sana irratti namni itti loluu turanii ati akka maal deebitee taalli isheen itti haasofte san baay'eetti gammadee jira aan dubartii konfidensii qabdu hin jaalladha gaafii sirbaa immoo kan dhiyeessee fi hin dhageeffadha tiktok isheellee ani tiktok irratti waa gadi lakkisu malee nan hordofa namoota achirra jiran dhiyeenya kana hedduu daawwachaa ture iyyuu tiktokiin baay'ee natti tolee jira nama baay'ee achirra qaba ani hin beeku garuu uummata kana akka baay'ee sin jaalladhu na taasiftanii jirtan na yoo dhageeffadhu sammuu ishee keessaa sirbiti nama yeroo tokko waan akka walaloo waan babarreessuuf hedduu dinqisiifadha gaafii kana dhiyeessee fi baay'ee waan dinqisiifadhuuf deebii akkasitti isin deeffattee deebistee gaafii lammaffaa itti fufi fakkaata gaafii inni lammataa mudannoo kee isa nama gaddisiisu kayyoomu hin daganne naafin mudannoo kee isa nama gaddisiisu kayyoomu hin daganne mudannoo nama gaddisiisu kayyoomu hin daganne isa nama gaddisiisu an duniyaa tanarratti haga dhaladhee haga nagaye kan hin daganne gaddee gaafa Haacaaluu Hundeessaa boqateedha fakka ammaatu si mudate duniyaa tanarraa guyyaan gadda keetii yoo naan jedhan isa qofa malee mudannoo qabu akka mudannootitti yaani kuni garuu waan biraati garuu mudannoo nama gaddisiisu hin qabu hagana hunda mudannoo nama gaddisiisu hin qabu jettee waaw baay'ee namatti tola garuu namni baay'ee mudannoo dhabu hin jiru haa ta'u xiqqoo illee wanta gaddite qabda waan sana nu dhoksitee waan nu dhoksiteef situ beeka gaafa Haacaaluu immoo an umrii kiyya keessatti ilaarraa gaddutti jira gaafa sana qofa osoo hin taane hunda keenyatu gadde du'a Haacaaluu namni hin gaddine gonkumaa hin jiru anis hundi Oromoo qalbiin keenya hanga har'aas cabduu gaddi Haacaaluu ilaammaatti jira Haacaaluu wal qabatee wanti Oromoo keessa turtee fi haalli ammatti jirru baay'ee nama gaddisiisa soo ati mudannoo hin sadaffaa yeroo jalqabaa biyya Arabaa dhuftu afaan wallaaluu irratti maaltu si mudate afaan Arabaa wallaaluu irratti mudannoo wayiin qaba dhugaa keetii kana Suudii yeroo umraa wayii ja'a sadiif Suudii deemee tureeyyuu duri garuu yeroo san waggaa 14 akkana ta'e xiqqeennaani Suudii umraa deemee achi keessa bade ummata keessa bade achi hiikni kaabaa sun nama baa'ataa namni waliin argu kanaafuu achi keessa badee jennaan afaan hin beeku waan akka hin beeku sanarraan xiqqoo nama adii kanayyuu yoo arguu sodaadha yeroo sanitti so achiin talo Arabaa takka itti siiqee itti siiqu anin beelee itti fakkaadhe na fakkaate booyaa oolee waan ta'eef temera na jala keettee ammallee itti siiqee zim jedhee biruma taa'ee shfiik maa adrii shunaan jetti shuu mushkiltak jettee na gaafatte afaan Arabaatiin ani am no understand waan takka hin beeku afaan Arabaa wala Ingiliffaa waan takka hin beeku so achi mobaayil jedheen mobaayil shunaan jette mobaayiloo isiin naa kennite obboleettii tiyyatti bilbilachuudhaaf achi mobaayil jedhee Atini kan eessaa fuudhu ani mobaayila naa kenni jechuun Arabiffaan eessaa fuudha so achi afaan Arabii kana yookaan afaan Oromoo understanding gootu Amaariffa beekuun ooltu jedhee mobaayilsi cinyee jedheen duniyaa irratti mudannoo sanii hin dagagu Arabiffa beekuu dhabu kiyyaaf yeroo san akkas ta'ee ture Suudii keessatti rakkoo guddaadha afaan beekuu dhabu alhamdulillah ammas geen amma lookaala taane beekuu irraallee mudannoon kenkee kun immoo nama kofalchiisa mudannoo baay'ee jira mee amma ijoolleen biyya namaa deemtan biyya Faranjii haa ta'u biyya Arabaa haa ta'u mudannoo akka ishee kana qabdanii mudannoo akkanaa gonkumaa namni dhabu hin jiru maaliif namni biyya namaa deeme waan adda addaati nama mudata amma yeroo jalqaba as dhufee wanta na mudate hedduun jira akkasii gaafii ta'anu itti fuufi si deebise gaafii shanaffaan garaagarummaan Jawaariif Abiyyi maalidha jette gaafii kana waa dubbachuuf deebisuu hin barbaadu maaliifuu jalqabumayyuu nama wal fakkaatu yookaan ammoo wal madaalu tokko wal bira hin kennu lafaaf samii wal bira keette ani jechuudha Abiyyi akkana jechuun itti xiqqaata jechoonni so Jawaariif Abiyyi namni anaaf wal bira qabii madaalinaan jedheyyuu isayyuu akka akkamaatitti ilaala atu yakkamtuudha akkamitti Jawaarii fi Abiyyi wal bira qabiiti garaagarummaan jalaa maalinni samii fi lafa walittuun dhufanii kana jedhee yeroo sirraa fixuun barbaadu innaa gaafii keeshanan akkasii deebisee abdii qaba
Gaafi ani gaafa dheerratti akkana jettee garaagarummaa Abiyyii fi Jawaar maali jennaani yakkamtuudhaan an jetteerti akkana murteerti akka kan kee fudhadheera. Maaliif garuu namoota haa galuufi an akka isaan garagara ta'an waan beekuu fi sirriitti beeka bareechee haa ta'u namoota akka galuu barbaadeeti namoota hin beeynetu jira. Isaan akka galuu barbaadeeti si gaafadhe akka tinarra murtee fudhadhee jira. Asirratti dhuftee affeeramuu keetiif baay'ee galatoom. Sagantaa biraarra deebitee akka affeeramtu abdii qaba sagantaa kana hojjechuun keenyatti fuufee. YouTube ishee namoonni baruu barbaadan Ashilaatuuf jedha. Daawwattoota keenya kabajamoo waan dhaggeeffataniif galatooma. Hordoftoota Zaaraa Entertainment namoonni muudannoo ani yaa muudannoo irratti hojjechuu yaalee ture. Namoonni muudannoo qabdan muudannoo keessan nuuf naaf erguu dandeessu. Kallattii kamiinuun argachuu dandeessu. Kan biraa immoo namni baay'een dhiyeenya kana nama ummata guddaa kanarraa dhaladhe wallaahi ani bilbila sa'aatii qabadhu sa'aatii akkam chaatii eenyu banee ka eenyu akka dhiisu bilbila eenyu laalee ka eenyu akka dhiisu waan dhabeefi hunda keessan bakka jirtanitti jaalalaaf kabajaan ani isinii qabu guddaadha galatoomaa ulfaadha kanuma jechuun barbaada. Kan biraa immoo sagantaa akkana kana darbinee hojjanna. Namni hojii hin qabne hojii nama jalaa fashaleessuu barbaada. Nama hojiitti sa'aatiin YouTube irratti hojjedhu iyyuu sa'aatii matiyyaa irraa sa'aatii qabu mureetii isiniif laateetii malee sa'aatiin qaba. Namni sa'aatii hin qabne sa'aatii namaa fudhachuu barbaada. Ani sa'aatii tiyya hojii irra dabarseetii namoota hinaafanii kennuu hin barbaadu. Namoota gandaan ijaaramanii kennuu hin barbaadu. Namoota ilaalcha hamaa namaaf qabanii sa'aatii tiyya balleessuu hin barbaadu. An nama ofitti amanu nama Zaaraa eenyu akka taate nama ufii kootii jechuun ufii kootiif nama jiraatu kan faamiliin kiyya na beeka kan nama nan dhiyaatu na beeka eenyu akka ta'e karaa deemtuun wacci jedhee akka isinii gabaabse akka isinii waan biraa asirra darbee dubbachuu hin barbaadu. Kallattii ummata guddaa kana naaf dhaabbatu irra afoo dhaabbadhee waan hamaa akka afaan kiyya keessaa bahuyyuu gonkumaa hin fedhu. Kan hamtuu gootanis galatoomaa. Kana balleessuu feetanis na jabeessitanii jirtan. Miidiyaa irraa bu'uuf yaada qaba ture. Sababa keessan gara miidiyaa deebi'ee waa hundaafuu galatoomaa ulfaadha. Warra bilisummaa barbaadaniif Oromoo kutaa 11 bara bilisummaa isin yaa ta'u. Wal arginaa viidiyoo biraatiin yeroo viidiyoo hojjedhe yoo biizii ta'e viidiyoon kiyya adda harkifate balleessina hin jedhina. Hin badu nama baduu miti iyyuu gonkumaa nama baduu wayii soqachuu dandeessu. Nama ololli keessan balleessu turte. Salaamu alaykum. Samii fi lafa walittuun dhufanii kana jedhee yeroo sirraa fixuun barbaadu. Innaa gaafii keeshanan akkasii deebisee abdii qaba. Galatoomii. Waan affeerteef galatoomii hedduu galatoomii. Kanaafuu nagaa keessanuu tura isinillee uummanni Oromoo nagaa keessanuuf jiraadha isiniin jedha. Bye. Ammoo dhiifama naa godha. Ala keessa taa'eetiin isinii waraabe sagaleen kiyya kun amshuur akka dhagahamu maaliif qilleensi illee waan jiruuf dhagahamu dhabuun mala. Ammoo hundaafuu mee eega viidiyoo fixee ilaala. Innaa nagaa keessa naa jiraadha.